Qabsoo qeerroo Oromoo bara 2014 guutuu Oromiyaatti dhufee sirna wayyaanee aangoorraa qaarisiiseef waa'een maaster pilaanii Finfinnee saamichii fi weerarri lafaa babal'ina Finfinneen wal qabatee bifa walirraa hin cinneen qabiyyee uummata Oromoo irratti raawwatamu bu'uura ijoo akka ture namuu waan yaadatu. Mormii uummatichaa sababa kanaan guutuu Oromiyaatti dhufeen teessoon isaa kan raafame bulchiinsa sirna wayyaanee maaster pilaanii karoorfame haquu dabalatee murtoowwan mormii uummataa dhaamsuu karoorfatan garaagaraa murteessus sirnicha kufaatii irraa baraaruu hin dandeenye. Murtoowwan yeroo sirni wayyaanee dabarse keessaa daangaa bulchiinsaa Finfinnee bakka bara 1986 turetti deebisnaa kan jedhu isa tokko ture. Obbo Dirribaa Kumaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yerosiiti. Yeroo sirni wayyaanee murtoo Finfinnee gara daangaa ishee kan bara 1986tti deebisuu jedhu kanaan gadi bahutti qaamni yeroos qabsoo qeerroo Oromoo ejjeta godhatee aangoo biyyattii dhuunfachuuf qophiirra ture OPDO'n Finfinnee gara daangaa bara 1986tti deebisuuf murtoon murtaa'e kun gaaffii uummata Oromoo deebisuuf gahaa miti fedhii fi dantaa Oromoo kan miidhudha jechuun ifatti bahee murtoo kana mormaa tureera. Obbo Shimallis Abdiisaa yeroos itti aanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi misooma magaalaa Oromiyaa turan. Waa'een daangaa Finfinnee kaa'amee jira jechaadha. Kan amma guyyoottan darban keessa ibsamaa jirus kan mootummaan naannoo Oromiyaa biratti fudhatama hin qabne seeronni amma yoonaa dhimma daangaa Finfinnee faana wal qabatanii bahan seera guutanii hin baane. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jecha tokkoyyuu keessaa hin qabu. Kanaaf bara 1986 daangaa Finfinnee jedhamee kan kaa'ame sun kan fedhii fi faayidaa uummata Oromoo kabachiisne eeyyamummaa uummata Oromoo kan keessatti hin calaqqisiisne akkasumas uwwisa heeraaf seeraa tokkollee kan hin qabne akka fedhanitti daangaa asifachi safaranii kaa'anidha jechaadha. Murtoon sirni wayyaanee qalbii uummata Oromoo gara ofiitti deebisuuf dabarsaa ture sun fudhatama dhabanii qabsoon qeerroo Oromoo sirna wayyaanee kuffisuuf danda'eera. OPDO'n qabsoo qeerroo ejjeta godhachuun aangoo bulchiinsa biyyattii dhuunfachuuf qophiitti tures karoora isaatti milkaa'ee aangoo biyyattii dhuunfateera. Obbo Shimallis yeroos hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi misooma magaalaa Oromiyaa turanis har'a pirezidaantii Oromiyaa ta'uuf danda'aniiru. Gaaffiin uummanni Oromoo barootaaf waa'ee Finfinnee irratti gaafataa turee fi kan qabsoo qeerroo Oromoof bu'uura ture sun garuu har'as taanaan dagatameera. Bulchiinsi OPDO maqaa mootummaa bilchiginnaatiin aangootti yaa'e. Har'as murtoowwan gaaffii uummanni Oromoo waa'ee Finfinnee irratti qabu ukkaamsanii fi gara dabarsan weerara lafaa Finfinneen barootaaf itti fufiinsaan raawwataa baateef illee beekamtii seeraa kennan murteessuu itti fufeera. Tibbana daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuuf yaa'itti kan ture bulchiinsi bilchiginnaa kaleessa murtoo lafa babal'ina magaalaa Finfinneetiin weerarame deebisiisuu nafee qabiyyee daangaa bulchiinsaa Oromiyaa jala turellee dabalataan gara Finfinneetti kutu murteessee bahuu beeksiseera. Qondaalli bilchiginnaa olaantuu fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee murtoo seena qabeessa jechuun ibsan kanaan iddoowwan manneen waliinii godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee keessa galuun fageenyarraa magaalaa Finfinneetiin ijaaraman kan akka Koyyee Faccee, Gamusa Tulluu Diimtuu fi Jamoo lakkoofsa lamatti kan argaman gara godina addaa Oromiyaatti daangessineerra. Oromiyaadhaan kan ijaaraman manneen waliin jireenyaa naannawaa Labuu Furiirraa kaasee hanga Aannaatti qabiyyee lafaa jiruu fi manneen waliinii Oromiyaa dabalatee hanga laga Qarsaatti kan argamu ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka daangeffamuuf waliigaltee irra geenyeerra jechuun murtoo dabarsan ibsanii jiru. Gaaffiin uummata Oromoo garuu kondominiyeemii naannoo Labuu Oromiyaatiin ijaarame qabiyyee lafaa bal'aa Furii hanga Aannaatti jiruu fi kondominiyeemii Oromiyaa hanga laga Qarsaatti jiru qabiyyee bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasanii gara Finfinneetti kutuu osoo hin taane Finfinnee bulchiinsa Oromiyaa jala galchuu daangaa bulchiinsaa ishees yoo xiqqaate gara bakka waggoota 30 dura tureetti deebisuu kan jedhu ture. Murtoo seena qabeessattiin jedhan kanaan Oromiyaanis Finfinneenis iddoo bulchaa turaniin akka itti ufaniif waliigalleerraa jedhan adda Adaanech. Gaaffiin uummanni Oromoo barootaaf gaafataa ture garuu Finfinneen lafa seeraan ala weerarte kana akka itti ufiinsaan bulchituuf osoo hin taane lafti qabiyyee lafa magaalaa Finfinneen ol ta'e kan baroota darbanitti seeraan ala Finfinneedhaan weerarame akka deebi'uuf ture. Bu'uura murtoo bilchiginnaan dabarse kanaan weerarri lafaa waggoota 30 darbaniif magaalaa Finfinneetiin gara bulchiinsa Oromiyaatti taasifamaa ture seera qabeessa ta'e
ta'eera. Dabalataanis iddoowwan bulchiinsa Oromiyaa jala turan illee bulchiinsa Finfinnee jalatti akka hammatamaniif murtaa'eera. Obbo Shimallis duraan murtoo daangaan bulchiinsaa Finfinnee gara bara 1986 haa deebi'uu jedhu gaaffii uummata Oromoo deebisuuf gahaa miti jedhanii mormaa turanis babal'ina Finfinneen har'a irra geesseef weerara qabiyyee bulchiinsa Oromiyaa irratti waggoota 30 darban raawwatamaa turaniif beekamtii kennanii murtoo hamaa uummaticha miidhu kana raggaasisanii ba'aniiru. Murtoon daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu maqaa jedhuun qondaalonni bilisiginnaa kan magaalaa Finfinnee fi kan naannoo Oromiyaa murteessanii ba'an kun waliigalaan gaaffii uummanni Oromoo barootaaf waa'ee Finfinnee irratti dhiheessaa ture beekamtii kan dhowwatedha. Murtoon kun murtoo dabaa weerara lafaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin itti fufiinsaan raawwatamaa tureef beekamtii seerummaa kennee fi qabiyyee lafaa bal'aa Oromiyaa jalatti bulaa turellee dabalataan muree gara Finfinneetti akka daanga'u kan taasisedha jedhamuun qeeqamuu irratti argama. Oduu wal fakkaatuun dhimma daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisuun murtiin kaleessa ifoomee diraamaa uummata Oromoo irratti hojjetamee jedhan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Rogeessi Oromoo Walaabuu Jiloo abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu mirkaneessuun dursa argachuu akka qabu himee jira. Murtiin ammaa kun sirrii akka hin taanes dubbatee jira. Walaabuu Jiloo adeemsi daangaa bulchiinsaa sararuu kun durumaa burjaajii siyaasaaf akka ta'utti waan bocame ture malee haqummaan isaa ka eegame miti jedhe. Qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi barreessaa ka ta'an Yaazoo Kabbaba gama isaatiin lafti xiqqaan diraamaaf godina addaatti deebi'uu nutti himanii jedhe. Sana caalaa ka godina addaarraa bifa haaraan muranii Finfinnee jalatti daangessuuf murteessantu caalaa ka jedhu Yaazoo Kabbaba waliigaltichi balaa hamaa qabaachuu akeekee jira. Finfinneen akkuma magaalota Oromiyaa ka biroo mootummaa Oromiyaa jalatti buluu qabdi ka jedhu ammoo rogeessa siyaasaa Baabsaa Tuulati. Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu eeree ka isheen buluu qabdus Oromiyaa jalatti malee of dandeessee akka naannootti daangaa sarachuu miti jedha. Baabsaa Tuulaa murteen kaleessa darbe kun murtee siyaasaati malee murtee uummata fayyadu akka hin taane dubbatee jira. Daangaan bulchiinsaa magaalaa Finfinnee bakkatti deebi'a jennee osoo eegnu akka kanaan lafa dabalataa godina addaa Oromiyaa irraa muranii magaalaa jalatti galchuun dogoggora guddaa ta'uu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa kunneen eeranii jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa bara 2017 labsii bara 1986 faayidaa Oromiyaa hin kabachiisu jedhanii mormaa turan amma immoo murtii sana caalaa hamaa ta'e murteessuuf maaliif barbaadan jechuun rogeeyyiin kunneen gaafatanii jiru. Kabiraa hafee lafti qonnaan bulaa Oromoo waggoota 3 as sulultaarraan gama Inxooxxootiin saamame qabata ijaarsa manneen waliinitiin Arraabsaa Abbaadhoo Ayaatii fi Lammii Kuraatti saamame Oromiyaaf hin deebiin hafuunsaa murtichi murtee diraamaaf darbee ta'uu agarsiisaa jedhamee jira. Waliigalteen daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhame sirni bilisiginnaa addantaa uummata Oromoof bakka akka hin qabne agarsiisaa jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa. Namoonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetii OMN fi yaada isaanii kennan lafti godinichaa jalatti galuun irra ture hundi gara magaalaa Finfinneetti daangeffamee jedhan. Lafoota kana dura seeraan ala Finfinnee jala galaniin ala waliigaltee ammaatiin lafti dabalataa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa muramee gara Finfinneetti daangeffamuu qubaa akka qaban dubbatanii jiru. Nuti otoo lafoonni dur seeraan ala magaalaa Finfinneetiin qabaman gara godina addaatti deebi'a jennee eegnu dubbiin sanaan faallaa ta'uun akka nu gaddisiisee jedhanii jiru. Sirni kun naatoo wayituu uummata Oromoof akka hin qabne mul'isaa kan jedhan jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gaaffiin uummanni Oromoo barootaniif itti wareegame akka kanaan cinatti dhiibamuun murni aangoorra jiru diina ta'uu agarsiisaa jedhanii jiru. Daangaan bulchiinsaa magaalaa Finfinnee heeraa fi seera biyyattii irratti hundaa'ee daangeffamuu akka qabu immoo hayyoonni seeraa himan. Hayyoonni seeraa OMN fi yaada isaanii kennan murtiin kaleessa mootummaan murteessee dogoggora hamaadha jedhanii jiru. Daangaan bulchiinsaa magaalaa Finfinnee akkaataa bara 1986tiin daangeffamuutu irra jiraata ka jedhan hayyoonni seeraa seer dhablummaan bara 1986 booddee magaalattiin akka babal'attu taasifamuu himu. Murtiin mootummaan amma murteessaa jiru seera alummaa sana ka jajjabeesse akka ta'e ibsan. Murtichi gaaffii haqaa uummanni Oromoo barootaaf gaafataa ture ilaalcha keessa gagalchee miti jedhu. Wallagga Lixaatti aanaan beegii qondaalaa fi koborti bana humnoota mootummaa sakatteessa waraana bilisummaa Oromoo jechuun garasitti bobbaaseen goolamaa jirti jedhu jiraattonni guyyoota 3 dura beegii fi qondaalatti bakka buufata waraana bilisummaa Oromoo nutti agarsiisa jechuun namoota nagaa ajjeesuu humnoota mootummaa fi hidhaan akka malee raawwatamu jiraattota obeeffachuun gabaasnee turre.
Guyyoota muraasa duras magaalaa Koboritti sababa weerara humnoota mootummaa bobbaaseen suuqiiwwan daldalaa, geejjibaa fi hojiileen hoteelaa guutummaan guututti danqamuu kaiman maddeen keenya torban kana magaalattii keessatti yoo xiqqaate namooti nagaa 7 lubbuun darbee jira jedhu.